Barattoonni baay'een yeroo isaanii kennuun akkasumas sirriiba dhabuun qormaata Entrancef hin qophaa'u. Sana keessaa garuu barattoonni qormaata kana milkaa'an barattoota muraasadha. Bara darbee bara 2017 barattoota Entrancedhaaf qormaata fudhatan 600 keessa barataan qormaata kana milkaa'e yookaan qabxii seensaa argatee barattoota 48,000 ta'uusaa barattoonni baay'een keessan hin beektu. Barattoonni kufan barattoonni parsantii 95 ol kufan suni maaliif kufani jechuun waan hin dubbisneefidha jennee dhibbatti murteessuu hin dandeenyu. Sababni isaa qormaanni kun akkamitti akka ba'u wallaalurraa kan ka'edha. Har'a akkamitti ji'a afur qofa keessatti qormaata Entrancef qophaa'uu akka dandeessan isinitti hima. Kana isinitti immoo waan nama biraa kitaaba irraa dubbisee yookaan immoo nama biraa dhaga'ee osoo hin taane personal experience koo akkamittan ji'a afur keessatti qormaata Entrancef akka qophaa'e isinitti hima. Barataan haga xumuraatti na dhaggeeffatee waan isatti hundumaa hojiirra oolche 100% akka qormaata kana darbu abdii guutuun qaba. Dhumarratti immoo vookaabuleroota 300 ta'an qormaata Entrancef sin gargaaran keessattuu aptituudii fi Ingiliffa irratti baay'ee kan sin gargaaran vookaabuleroota 300 isiniifan kenna. Haga xumuraatti na wajjin turuun dagatina. Warra YouTube channel kana subscribe kun YouTube channel kana subscribe godha. Akkasumas Telegram channel keenya join godha. Akkamitti ji'a afur keessatti qormaata Entrancef qophaa'uu dandeenya. Ji'a afur keessatti qormaata Entrancef qophaa'uuf inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaa barattoonni baay'een beekuu qabdu jedhee yaadu qormaanni kun akkamitti akka ba'u beekudha. Kana isiniin jedheef callisee osoo hin taane barattoota baay'eef kufaatii kan ta'e barattoonni baay'ee dubbisanii kan qormaata kana darbuu hin dandeenyeef qormaanni kun akkamitti akka ba'u beekuu dhabuudhaani jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu maybe dhaga'uu dandeessu barattoota naannoo keessanii. Barataa cimaadha Entrancef qabxii guddaa fida jettanii eegdanii garuu qabxii darbisaa sun galmeessiin barattoota kufan dhaga'uu dandeessu. Sababni barattoonni kun kufaniif waan biraaf osoo hin taane qormaanni kun akkamitti akka ba'u beekuu dhabuudha jechuudha. Kana gaafan isiniin jedhu qormaanni Entrancef fi qormaanni isin kilaasitti qoramtan yeroo baay'ee waliin argu. Sababni isaas qormaanni Entrancef ministeerri barnootaa kan inni baasu konsepchuwaalidha. Garuu kilaasitti gaafa qoramtanu konsepchuwaalii osoo hin taane wanta baratan wantoota gaggabaabaa qoramtu jechuudha. Barataan baay'ee musa kanan beeku. Akka fakkeenyaatti saabjektoota lama isiniif fudhadhu. Fiiziksii fi Ingiliffa. Fakkeenyaaf fiiziksii yeroo baay'ee manni barumsaa baay'ee qormaata gaafa qoru kilaasitti barattoonni kan isaan qoramanii calculation partidha. Kilaasii keessatti barattoonni baay'ee kan isaan qoraman calculation partidha. Garuu kan nama ajaa'ibu Entrancef irratti kan dhufu calculation part osoo hin taane irra jireessisa conceptual question. Conceptual jechuun gaaffii qormaata kanneen akka ji'oogiraafii, histirii jechuun wantoota shamaddaduu qabdan jedhamanii yaadamanii irrattidha. More fiiziksii yeroo baay'ee kan dhufu. Kana jechuun gaaffii 60 keessaa gaaffii 35 ol gaaffii konseptiidha jechuudha. Konseptii isaa understand wanta dubbistan tokko konseptii isaa understand gochuudha. Garuu manni barumsaa baay'ee maal qorudha? Calculation part. Barataan baay'ee kan inni qormaata Entrancef milkoofnee fi sababa kanadha jechuudha. Akkuma mana barumsaa isaatti jedhee barataan baay'ee extreme dictionary garaagaraa baatee deeme kan inni more irratti focus godhu calculation hojjechuudhaati. Garuu Entrancef irratti gaafa dhufu maalidha jechuudha konseptiidha. Akkasumas immoo Ingiliffa yoo fudhanne manni barumsaa baay'ee kan inni qoru Ingiliffa daree keessatti giraamarii. Garuu immoo qormaata Entrancef keessatti haala nama ajaa'ibuuni giraamarii qofa osoo hin taane paaskeejiin jira, communicative Englishiin jira. Akkasumas immoo giraamarii mataasaa jira kan warra kaanis of keessatti qabatee jira. Kana jechuun qormaanni Entrancef konsepchuwaalidha. Akkaataa isin itti kilaasiitti baratanirraa addadha jechuudha. Kanaaf qormaata Entrancef kun akkamitti akka ba'u beekuun mataan isaayyuu qormaata Entrancef hojjechuuf baay'ee murteessaadha. Baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf edda akkamitti qormaanni kun akkamitti akka ba'u erga bartanii booda inni lammaffaa fi inni murteessaan immoo gaaffii Entrancef shaakaludha. Gaaffii Entrancef shaakaluu jechuun wanta baay'ee qormaata Entrancef keessatti wanta baay'ee murteessu dubbisuu caala gaaffii Entrancef hojjechuun baay'ee isin gargaara. Sababni isaas akkuma isin jalqabaa keessatti isinitti hime qormaanni kun akkamitti akka ba'u isinii gala. Akkasumas immoo qormaanni kun naannoo kamirratti akka xiyyeeffatu waan isinii galuufi
qormaata intiransii seeraan shaakala. Amma sirra deebi'ee isiniin jedha. Qormaata intiransii seeraan shaakala. Qormaata intiransii isaa shaakallaa jettanii yoo na gaafattan immoo kanaan duras viidiyoo isiniif hojjedheera. Qormaata intiransiif kan isin gargaaru aappii tokko irra deddeebi'ee yeroo baay'ee isinitti himaan jira. Aappichi Itiyoo Maatiriik jedhama. Qormaata intiransii 2008 kaasee haga bara 2017 darbeetti qaba. Saabjektoota hundumaa qabatee jira. Sooshaal saayinsiidhaafis naachuraal saayinsiidhaafis chaaptariidhaan addaan qoodee jira. Chaaptariidhaan qormaanni intiransii yeroo bahu keessatti kutaa 9 keessa gaaffii meeqa dhufe, kutaa 10 keessa gaaffii meeqa dhufe yuunitiidhaan addaan qoodee waan jiruuf aappii sana irraa gaaffii intiransii shaakala. Gaaffii intiransii shaakaluun baay'ee murteessaadha. Amma ammatti dubbisa qabuu dandeessu, dubbisuu jalqabuu dhiisuu dandeessu. Garuu irraa kaastanii gaaffii intiransii yeroo dubbisan keessatti gaaffii intiransii seeraan shaakaltu taanaan qormaata kanaa hin darbitu. Kanaaf gaaffii intiransii seeraan shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaa immoo akkuma kanaan dura isinitti himaa ture yeroo dubbistan keessatti rileetii chaaptaroota wal fakkaatan wal faana dubbisa. Barattoonni baay'een yeroo ammaa kana keessatti abdii kan kutatanii yeroo kana jalqabee dubbisee fixuu hin danda'u jedhanii barattoonni ta'an lakkoofsan qaban. Garuu yoo ilaallee ta'ee kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12tti haa qoramtan haa jedhu malee ministeerri barnootaa yeroo baay'ee chaaptaroonni kutaa 9 jiranii fi kutaa 11 jiran yeroo baay'ee wal fakkaatu. Akkasumas immoo kutaa 10 fi kutaa 12 kan jiran baay'ee isaanii wal fakkaatu. Isuma kutaa 9 jirtu kutaa 11tti bal'ata malee wanti addaan hin jiru. Kanaaf isa kutaa 11 fi kutaa 9 wal bira qabaa yoo dubbistanitu ta'e haala salphaatiin chaaptarii hundumasaa kabar gochuu dandeessu. Yoo fixuu baattan yoo rakkoon qabu garuu amma dandeessan yoo itti deemtan baay'ee barbaachisaadha qormaata hojjechuudhaaf jechuudha. Malee abdii kutattaniif yoo dhiistaniif ta'e carraan intiransii hojjechuu keessanii carraan intiransii keessanii darbuu keessanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf kutaa 10 fi kutaa 12 chaaptaroota wal fakkaatan wal faana akkasumas immoo kutaa 9 fi 11 chaaptaroota wal fakkaatan wal faana dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Qormaata intiransii hojjechuuf chaaptaroota wal fakkaatan akkasitti wal faana dubbisa. Akkasumas immoo yeroo dubbistan keessatti gaaffii chaaptarii sana wal qabatu seeraan hojjechaa yoo deemtan intiransii ji'a afur qofa keessatti osoo hin taane ji'a lamatti iyyuu seeraan qophaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf chaaptaroota wal fakkaatan wal faana dubbisaa isiniin jira. Inni afuraffaan kanan isinitti himu wantoota afuri intiransii hojjechuudhaaf wanta baay'ee sin fayyadu. Inni afuraffaa consistency, discipline, time management, social media. Kana gaafan jedhu barattoonni kutaa 12 yeroo ammaa kanatti wanti isin baay'ee isiniif murteessaa ta'e wantoota kanadha. Qormaata intiransiidhaaf qophaa'aa jirtu waan ta'eef yeroo dubbistan keessa consistency osoo addaan hin kutin sa'aatii jettanitti yeroo hundumaa dubbisuu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo time managementii keessan sa'aatii keessan yeroo kana keessatti social media irratti akkasumas immoo wantoota isin fayyadne irratti dabarsitu osoo hin taane barataa qormaata intiransii qoramuudhaaf kutaa tokko kaastanii kutaa haga kutaa 12tti barumsa itti dadhabdan kan itti goolabdanidha waan ta'eef sa'aatii guddaa kan kennuuf qabdan qo'annaadhaaf itti dubbisaaf jechuudha. Maaliif barattoonni baay'ee yeroo kana keessatti sooshaal miidiyaa, tiiktookii, yuutuubii wantoota garaagaraa sa'aatii keessan irratti dabarsitu yoo ta'e qormaata kana hojjechuuf baay'ee rakkoodha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe qormaanni intiransii baay'ee dubbisuu gaafata. Dubbisnaan immoo salphaadhaan hojjetama waan ta'eef konsistensiidhaan osoo addaan hin kutin guyyaa sa'aatii lama dubbisuu ta'e sa'aatii lama san yeroo hundumaa sa'aatii lama dubbisuu sa'aatii 3 dubbisuu sa'aatii 3 sa'aatii keessan guutummaatti itti kennuudhaan dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo itti fayyadama sooshaal miidiyaa keessanii sirreessaa. Yoo danda'amaa ta'e ji'oota 5 ji'oota 6 qabdan kana keessatti tiiktookii balleessa, yuutuubii balleessa jechuun booda deebitanii wanti ta'uu dandeessu yoo of hin to'attan ta'e yoo sa'aatii keessan baay'ee irratti fixu ta'e dhimmi baay'ee murteessaa isiniif yeroo kanatti qormaata intiransii hojjechuudha waan ta'eef wanta hojjettan konsistensiidha. Akkasumas wanta jettan sana immoo diisipiliin ta'uudhaan akkasumas taayimii keessan manaaji gochuudhaan akkasumas immoo sooshaal miidiyaa keessanii seeraan itti fayyadamuudhaan yeroodhaan itti fayyadamuudhaan qormaata intiransii hojjechuun baay'ee isin gargaara. Warreen kana hojiirra oolchinaan intiransii ji'a 4 keessatti akka qophooftanii qabxii guddaa akka galmeessitan kun waan beekamaadha jechuudha. Kanaaf isa kana beekaa isiniin jedha. Dhumarratti akkuma jalqaba waadaa isiniin galee vookaabuleroota 300f intiransii irratti baay'ee isin gargaaran keessattuu Ingiliffaa fi aptituudiidhaaf isin gargaaran telegiraam chaanaalii koorra isinii kaa'een jira.
Elada tube jedhaatiin search godhaa akkasumas linkii isaa komentii jalqabaarra isiniin ka'a achirraa gaaffiiwwan vookaabuleerota 400 ta'an achirraa ni argattu jechuudha. Vookaabuleeronni sun baay'ee akka isin gargaaran abdii guutuun qaba. Viidiyoo kana laayik godhaa komentii barreessaa. Viidiyoo sana irratti immoo waan isin hojjennu barbaaddan komentii jala nu kaa'uun dagatinaa. Baay'ee isin jaalladha nagaatti.